eh ati amma ona ragashatte na ragalshadu fanana natti amboru manasidi degeni gedala woe kasette ni mamantara gedegalshadu maali dhimma jaartii kiyyaa asli tunaabee kasitti meera ilma dhimma jaartii kiyyaa asli tunaabee kasitti meera ankalas baati galchachuu diddee akkam baga yaan taara biyyoormaa keessatti meekamanta kalas asli biratti iyadhu boroo asliin qarqaarsasi yaa gaafa tokko narra gatee deeme jedhiiti ati maafi maqaa balleessite maqaa biyya keelleen hin nyaatin ilma kan kee galchadhu ilmi kun amma boru waan saba kanaaf ta'u hin beekamu borutti saalfatta amma galchadhu kalas ilma kiyya uffata uffifadhee waa mara godhee fi galchaa fi diikootu boru እሺ ሰው አገናኝ manuma duraa san jirta achi manjire ati me gara si alu sawai sirkin jira de malas manjira so ma barbade de kas asri subi garab ni rafawan teho asri la kosi duraa ni cufate si bekas rafaso de debel da kare de kasiti narsla mala kosan kalamata ken kabu ka durana rakasi daimalle maraga na kabi fidi kottu خلاص ame di marama tiktok isi irrafa ma tiktok isi guragini yo aswidda دائما كان جدي نلت انا فاتي توكني هذا بنفل yeah دائما جدي نلت انا فاتي توكني فروني هذا بابا ma gitti mal ratire جدي نلت كا كريم بندوام ميغا ملت نلت la namonni duni nama dugaan seeyani wallahi atame dhugamaan itti hime namni hedduun dhugaa seeyaan jiru bar namoonni hedduun silaa miidiyaan kun ajandaa nama godhatanii odun video sa gabaase suma fakkaata gama duubaa kan afaan suma fakkaata karasu duuba kami gama duubaa kan afaan suma fakkaata gara mataa rifeensa mataatiin ya fuunduraan hoo nu fakkaata ilma mani jijjiiramtu takkallee nanatti sin ama sumarra dhumatte amma dhugaa rafuu jiramoo hin dhagaamee fidi rafuu jiramoo hin dhagaa fidi baaba naanaa jedhu na beeka bar si fidi waama na beeka banni beeka guyyuu batti baabaa jedha ni naaraa'u dhoydhay naan jedha ana guddiseeti gatteetta akkamitti si waama waanamaaf nan waami asfidi abbaan ilmoo akkamii gataa miki jiba dhiisiti kaasi asfidiin dubbisa baabaa jedhiin na beeka amata tokkoo fi baatii tokko eessa jira eessa turtamma amma deema amata sadi moo ji'a afur na biran turre ji'a afurii bulii 15 si Oromoon soba naagaba Oromoon soba namichi kun ni soba dhugaa amata tokkoo fi ji'a tokko eessa ture naagaba osoo gaafuma durii waan abu yaayaa fi keebeekiin faasiin jedhan fudhatte bar dubbiin kun garan ga'u barin didde gaafas fi didde bar wayii wal keessaa qabda maanguddoon tante si biratti shira wayii walitti xaxxanii dhuftanii ana biratti waan biraa naan jettan ofii wal gorsitanii dhuftanii ana bichaan na kutaxxan bichaan na qaban Mama, ani osoo atuu jette ilmoon kiyya na fakkaata bakka barbaaddee fiduu hin dandeettu maal goota. Osoo ima naangaa dhaalli kiyya guddatullee bakka fedhe illee oolaqe. Birri ishiin tante garatti dhaqsiistu hin beeku. Birri ishiin tante nizamaa guddisteetu mana bira silaa booda ilmoon abbama barbaadeettee narra gatuu yaadde malee Oromoo gaafa eegan olfateeti mucaatiin garaan naafeeti namichi kun nagateeti. Namichi kun nama nagaa fakkaata malee nama badaadha. Ilaala. Dhageeffadhu. Ilaala. Warri TikTok kun waasiin godhan dhugaa hirsutti dhageeffadhu. Tokko durallee wanti anaaf si waliin mufachiise kan. Warri TikTok kun ajandaa kanas ammas warri TikTok kun waasiin godhan asli jaan kaajinni bira dhagattee harreen haadha kuttennaan ofittuu gabaabsitee dhageeffadhu. Ilaala. Dhageeffadhu.
Har'a isaaniif jecha mana namaatti sukutee jennaan malee bilbila narraa kaasuu diddee jechuudha. Amata meeqa kana bilbila narraa kaasuu diddee har'a mana namaa wal fuudhu. Ati maa bilbilte bilbila dura? Bilbilee gaasan qayyaradhee narraa kaasuu didde isaati beektuu nagaa narraa kaasuu didde kabiraa jedhatee si bilbile akkaana ta'uu beektu numa cufta. Si jedhee sii ta'u ni guddista sii ta'u dhabana fulaa warra keessanii dura qotqodheetiin deema jechuudha. Fidi ilmoo kiyyaan guddifadhaan naa fidi mee amma akaasi as fiti abaabaa jedhu as kaasi gaafa kaanuu gaafa naan jedheen as fiti. Amma ani dugda baadhee dalagaa mana arabaa dalagee hoosha dugda baadhee hoosha dhiqee owwa mana arabaa keessa dugda baadhee waan meeqa godhee akka naannoo asiin isa gahe jechuudha. Otuu ati jirtu kanumaanuu afaan qabajeetee miidiyaa rabbaata uummata kiyya akkasii ilma teetiif hin taane maal godhuu sabaatamuu yaadu. Dura namni of ta'eeti namaaf ta'a. Rabbi guddisaa ilmoo eega diddee fudhattee deemte dirqiin sirraa fuuna gaaf guddattee galtee ilmoo guddisi jabaadha. Tanamaaf guddisaa tantee rabbi guddisaa hundinuu bar rabbi guddisaa ilmi namaa sababiidha malee. Kanaafuu ofii fuutee deemtee waa Suleeman deemisiin jedhe ofii jireenya kee dhiiftee deemte. Ati amma ilmoo kan kee aduu borusubii sawaa gargaduu narraa fudhatu. Sawaa bakka dalaga jira eessatti sir bakka dalaga jira eessatti sirraa fuudhete bakka dalaga jira. Nan galchu ati boru narraa fudhachuu baannaan mucaa kana laqqafee akkasitti iyyadhachuu Oromooti. Sun nan galchu Maamadee sarsi bakka Madoo sar gaafa dura dhageette dawwale bilbila innis qabaale bichaadha. Maamadee sar bilbilee gaafa dhuga. Kalaas rakkoon qabu dhiisi boruu miti iftaan hin dhufa wajjin Maamadii wajji dhufaayyee lookashiina waasaappii duraa na ergi. Boru kottu narraa fudhadhu kalaas boru kottu narraa fudhadhu ati boru dhuftee narraa hin fudhanne taana boru gallaba mana asiliin na laale. Wallah asli waa takka siin godhu dhageeffadhu asli miti yoo barbaadde waan feete asli waa takka mina nagili yaaloo sitti meeraan. Amma sagalee isaatii tana naa kaa sheer godha asli biraan nagaa piliis uummanni Oromoo piliis keessaa shamarre namni kafiyyaa si mudateeru kun piliis dhugaa. Lakki taa'ii gaafita. Dabira dhaabbata Eenyu naggalchaa mijatii tan warri muditaraa qooyi. Jana ni fattu jedha. Jana maali yaadha warraa keenya hojii kaakaa jirra Iliyaaso. Daa'ima narra gateettee maqaa na balleessi rabbi jedha. Ilmoo dhiiraa narraa qaba. Eega nuti amata tokkoo fi baatii tokko geenyeera. Nu quban qabu. Har'aan mana namaa meetini akkasitti seeffadhee hanganaa'u. Wallahi ilmoon yoo guddatte ofumaa galti ilmoon. Wallahi ilmoon teessa dhageeffadhaa warri dhiiraa. Ilmoon teessa gaaf guddatte wallahi ofumaa isinii galti. Yaadina. Ofii kamiin galti silaanis? Ofii kamiin galti mutaan daa'imni? Ofumaa gala. Baabaa jedha. Akkamitti gala? Hin gala wallahi. Gala. Akkamitti gala qo'ee inni akkamitti galuu danda'a? Meexiqqaadha inni mucaa daa'ima akkamitti gala? Si amata meeqa sibiri jira amata tokko hoo ibar. Amata tokko hoo ta'ee baay'ee akkamitti galara mucaan kun amma reyaala kuma meeqaa na gaafata siite galchuudhaaf reyaala kuma shanii na gaafata. Haffaasaa Reyaala kuma shanii yoo si gaafate yeroo inni xiqqaa ji'a sadi ga'uu galchina siin jennaa hin dinne amma maaltu si qaayise. Rosa yoomna dubbiste bilbilaa onarraan kaastoti faatee suudii mukayyefata jettee faatee Dubaay jenuu malee. Tasaatis ganaa gabbaati Oromoodhaa eega. Tasaatis ganaa gabbaati. Kanatu guddisaa keessaa. Kanaafuu ati kanaafuu asli maal maadree jechuu dhiisi wanni balaa si dhaleellee dura kana taa'e.
Mee ati dhugama wallahi mee dhaqee asii bira nagarta. Ani sitti maala dhugama sitti maala qoosaa akkanaa siin beeku Suleeman safaataan beeku. Amma ni galchatta moo? Sii galee Ni galchatta moo? Ni galchatta. in galchaa usi asliin naa beeka galchaan asliin naa beeka in galchaa usi. Yoo didde aslii bira gaha malee afaan nagaati yoo kan galchattu ta'u ni galfatte. Maali